Kaansarii yogguu wal qabatu dhukkubbii mataa irra deddeebi'ee yeroo hunda mataan nama dhukkubaa oolu kun mataan cina takkaa irra deddeebi'ee warri nama dhukkubu kun akka malee hamaadha. Irra deddeebi'ee gizee mataan cina takkaa kun si dhukkube dhugaa mataan nama dhukkubaa cinaa takkaa cinaa bitaa fi mirgaa sun nama dhukkuba. Irra walirratti si ni dabra. Gosa deemee mataan dhukkubu jira kaan immoo akkanumatti bakka yeroo hunda mataan cina tokkaa dhukkubaa oolu kun mataan kun ardi. Warri mana hakamaa ta'e sun maaf doktoroonni sun maaf mataan kun deemee kaansarii akka ta'u sun maaf himaa oolame nuti sigaarree yeroo hundiruma himna laakiin immoo fudhata. Fudhata asirraas nama ni qabaa jechuudha. Dhukkubbii mataa cinaa takkaa kan faalijiin nama ni dhufa kaansariin nama ni dhufa. Waa hedduu nama fide beektaa asirraa. Kun akka gaarii yoo kasi dhukkubu ta'e sirra deddeebi'ee yoo kasi dhukkubu ta'e irra deddeebi'ee keessa yoo kasi dhukkubu ta'e inni nuti deddeebi'ee dhugaan mal dhukkuba akka gaarii yoo kasi dhukkubu ta'e hirriba keessaa si buta hirriba keessaa si kaasa hirriba guddaa keessaa si ni kaasa mallattoo inni kaansarii wajjin waliin qabuun isinii himu jira. Isin qabu laakiin kaansarii nan ni jira. Afoola kasi dhukkubu ta'e mataan kun guddaa keessaa hirriba bareedaa keessaa yoo kasi kaasu ta'e. Haqqisaa yookaan lalloochii namanni fide mataan irra guddaan akkas kan inni kaansarii wajjin waliin qabuun isinii himu jira. Rakkoo dubbachuu nama fide afaan kana wal nama dhawu normaalarraa jechuun namni yookaan ni gingisa kaan ni qaqqabamaa yookaan afaan isaa goggogaafadha. Mallattoo inni kaansarii wajjin waliin qabuun isinii hima kaansarii mataa. Ulfaatina gurraattis namanni fide gurrinnis namatti ulfaata namni irra guddaa akkasuma namni mataan dhukkubu miti. Zawuu faja mataan namatti ulfaata mataa ol qabachuu hin danda'u saa akkam yeroo akkamii ganaadha amma rakkoo sanbaatis namanni fide sombinis itti qoma adda baafachuu hin danda'u sombinis akka malee sammuu namaa tanarratti rakkoon ni dhufa miimooriin namaa tanaa miimoorii sammuu namaa tanarratti rakkoon ni dhufa fakkeenyaaf rakkoon sun ta'a akkam waa dagachuu waa irraanfachuu. Rakkoo kaansareetti wajjin wal qabatu makannee aqlii namaa jijjiiraa jechuudha. Dhukkubbii mataa ta'e irra deddeebi'ee mataa cina tokkoo kan nama dhukkubu kun keessa wantaan isinii himu jira mallattoo kaansareeti waan bira waan akkana goggoratu miti. Irra guddaa mataa kun yoo sitti jabaate si akkisiisa ifsi jibbisiisa looccuu si fida miti dachii tana siin mara ifsi wanta si godha yeroon sun yeroo akkam yeroo qabbanaa yeroo duumessaa. Yeroo sanii beeka kanneen mallattoo kaansarii keessaa qabaa beeka. Qaamni namaa huqqachaa deema nyaadhamaa deema guddaa ta'us kaansariinis nama nyaataa mire kanneen mallattoo kaansariitti waa takka uummata kanneen nama himu jiru. Isa fuulallee nama caccabsa kun hundinuu isaa if keessaa qaba beekta qaamni guutuunis si caccaba. Yeroo akkam yeroo sanatti ni beektan yeroo qabbanaatti fi yeroo duumessaa mataa ol qabachuu hin danda'u leedaa qabaa dhukkubbii qabaa mataan itti ulfaataa ol ka'uu hin danda'u namni kun jechuudha. Waa hedduu dhagaa guzee guddattee bara dhukkubbiin mataa kun deemtee miilaa isinii qabaa beekan kaansariinis akkas si butu carrasha gizee deemee qaama seenee inni nuuni faca'aa beeka. Guddateen ni faca'a inni nu harmaatis fudhadhu itti takka yoo keessatti uumamte yogguu guddachaa deemu lamaa sadii taati itti tollatti keessa faca'a dhiiga gasseen hamataatis akkasuma gadduufa yoo ka dhiiga seene hamaadha ammas kun tokko tokko dafee nama mul'atu tokko tokko dafee namarratti mul'atu amma kaansarii sombaafaa warra dhiira hubu kaansarii harmaatis kadhalaati. Maali warri dhiiraa siyaara faatu ta'aa maal faatu waan adda addaa tanaaf dhukkeetti kaasa. Inni gosa hedduu kalafee jira kamaaree jira kamaaree gosa hedduu wanti kana jennee dubbannutti namni fataaf irraa suuta yaana malee kana amma kana qabannee dhufne yeroo hunda amma kana harmaatii kadhiigaatii kaasiitii. Lafeetii kafoonni katiruu kamaaree jira hedduudha kansariin gosa hedduu wanta kaalamaa miti inni kunis waa'ee akkam qabaa milkata qaba namoonni waan akkanaa qabu maal fa'aa nyaachuu qaba maal fa'aa irraa fagaachuu qaba kana soolumaan laalle sadii gosa hedduu kana hin jiru
isa kana khalafa qabu jira ajaa'iba waan sitti ta'u dafee amma qasamuu kana khaniin nama sadii afur wallaani hamataa kana laakiin lafa qabu qabdu beekta wanti gizee sirra turee ati humna dhabdee nyaata dhabdee waan adda adda nyannoo hatta isaa nyaanni bilchuu nyaanni hedduun bilchaatiin hin ta'uuf mini beektaa kaansarii warra kaansarii nyaanni hedduun bilchaatiin hin ta'u saattuu hin ta'uuf waan fedhe haa ta'u amma silaa nyaata gosoota hedduu jira waan akka appil waan akka kuduraalee muduraalee hedduu jira beektaa isaan tunuu yoon bilchaatiin hin taatuuf. Nyaanni sooguu qabus isaaniif wanta beektaa ganaa waa'ee gosoota nyaataa isinii gaffide ka isaati bash amma waan hanqaa kan qofaaf waa hedduudha qawaa'ee mataa wajji wal qabatu mataan cina tokkoo irra deddeebi'ee yoo si dhukkube maasalaama irra deddeebi'ee yoo si dhukkube yeroo hunda mataan cina tokko kadha kanaa ta'u kanaa ta'u kun gamaa gamana dabruumaa mataa sedduu wallaanaa loomaa mataa maagireenii Selama kabinnya kau dukuba magren mesti doa untuk ofting kau dube magren akan namanya duke ifirak kesujiro kan